Riifoormii babal'aan hojjetamaatii jira. Riifoormiin kun walumaa gala seektara garaagaraa irratti keessumaayyuu raayyaa ittisa biyyaa keenya ammayyeessuu irratti akkasumas kanaan dura wal simannaa dhabuun hooggantoota waraanaa sabaaf sablammii gidduu jiru isa akka inni wal madaalu wal qixatu akka inni ta'u taasisuu irratti walumaa galayyuu immoo professional armii qabaachuudhaaf sadarkaa nu dandeessisuun ijaaramaati kan jiru. Kanaaf ijaarsa dandeettii irratti akkasumas immoo structurii waraanaa kana fooyyessuu irratti seerota garaagaraa akkasumas fooyyessuu irratti fi humna dandeettii waraana kana cimsuudhaaf wantoonni barbaachisan leenjiin barnoonni barbaachisanii fi akkasumas miidhannoon barbaachisu maal akka ta'e adda baheet irratti hojjetamaati kan jiru. Kanaaf walumaa gala riifoormiin hojjetamaa jiru riifoormii waraana kana ammayyeessuu irratti waraanni kun biyya kanaaf sadarkaa inni itti wabii ta'uu danda'u irratti qaqqabsiisuudhaaf maaltu hojjetamuutu irra jiraata kan jedhamu giddugaleessa godhatee kan hojjetamaa jirudha. Sanarraa ka'uudhaan hojiin babal'aan riifoormii kana keessatti seektaroonni garaagaraa haaraanis baramanii jiru. Haala gaanfa Afrikaa yaada keessa galchuudhaan nageenya biyya keenya eegsisuudhaaf haala qaxanaa kanaa akkasumas achi fagaatanii ilaaluun barbaachisaadha waan ta'eef sanarraa ka'uudhaan nummoo humna akkamii hidhannoo akkamii ijaarama akkamii yoo qaban raayyaa cimaatti isa biyya kanaa ta'uu dandeenya sadarkaa jedhuun ilaalameeti riifoormiin babal'aan kan inni hojjetamaa jiru. Tokko tokko ammumaayyuu bu'aa tokko tokkos argamsiisuu jalqabee jira. Sana bira darbee riifoormii kana keessatti imaammata alaa biyya kanaa bu'uura godhachuudhaan dippiloomaasii akka raayyaa ittisa keenyaatti biyyoota keessumaayyuu armii keenyaaf barbaachisoo ta'an nuuf kallattii garaagaraan gumaachuu danda'an nu waliin hojjechuu danda'an waliinis hojiin dippiloomaasii hojii babal'aatu hojjetamaatii jira. Biyyoota gugurdaa achi fagoo jiranis biyyoota ollaa waliinis akkasuma biyyoota barbaachisoodha nuuf maalu jennee yaadnu waliin hojiin gurguddaan hojjetamaa jira. Bu'aan gaggaariinis akkasuma argamaadha kan jiru. Kanaaf gama kanaan raayyaa ittisa biyyaa keessatti hojii gurguddaatu kan hojjetamaa jiru. Keessaa hugaa riifoormii hojjetamaa jiru keessaa har'a mudamni sadarkaa kenname agarsiistuu isa tokkodha. Kan biraa hoo wanni haarayni kan uummanni eeguu qabu maal jettan? Egaa mudamni har'a kenname kun bifa lama qaba. Tokkoffaa akka raayyaa ittisa biyyaatti hooggansi olaanaa nu jennu jeneraalonni sadarkaa isaaniitiin eeggatan akka raayyaa ittisa biyyaa kanaatti hangam yoo qabaannetti hooggansa istiraatejik ta'e qabaachuu yookiin nu qaqqabsiisuu danda'a kan jedhu istaandaardiin jiru jira. Waggoota lamaan darban kana keessatti turtii isaanii irraa ka'uudhaan jeneraalonni baay'een soorama bahanii jiru. Kallattii garaagaraadhaan humni keessaa hanqateeru hin jira. Kanaaf leenjii barnoota garaagaraan ogummaa isaaniif ga'umsaaf dandeettii isaaniitiin humna kana guutuudhaaf ol baasuun warra gadi jiran ol fiduun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef muudamni har'aa kun kennamee jira. Sana qaawwa sana guutuudhaaf qofa hin ta'in warri har'a sadarkaa itti aanutti ol guddatan kun muuxannoo qabaniin beekumsa qabaniin akkasumas raawwii hojii keessattis immoo bu'aa qabatamaa isaan argisiisaniin sadarkaa kanatti akka isaan guddatan taasifamee jira. Sana bira darbee riifoormii kana kan lafa qabsiisuu danda'u hooggansa sadarkaan jiru hooggansa waraana kanaati waan ta'eef hooggansi amma gara gulantaa itti aanutti ol guddate kunis riifoormiin kun akka lafa qabatu qofa hin ta'in akka inni galma ga'u humna taasisuu danda'u waan ta'eef sana bu'uura godhachuudhaan muudamni har'aa kan kenname. Muudama kana qofa hin ta'in murtiin gurguddaa murtaa'ee jira. Fakkeenyaaf labsiin raayyaa ittisa biyyaa akka itti hooggan akka haaraatti hojjetamee jira. Seerri ittiin bulmaataa keessumaayyuu waraanni kun dirqama isaa akka inni itti bahuu danda'u fi immoo mirgi isaa akka inni itti kabajamuu fi danda'u
seeronni bu'uuraa ta'an raawwatanii jiru. Sana bira darbees waraana keenya keessatti keessumaayyuu jireenya walii wal qabatee hanqinoonni tokko tokko jiru qoratamanii sanarratti reeshinni waraana keenyaaf akka inni dabalamu murtii guddaatu murtaa'ee jira. Kun jireenya waraana keenya haalaan hin fooyyessa jenneeti kan nuti amannu. Sana bira darbees mirga waraana kana eegsisuudhaaf wantoonni dandeessisan labsiidhaanis dambiidhaanis seeronni bahanii gara hojiittis gallee jirra waan ta'eef kun waraana keenya keessatti jijjiirama guddaa fida jenneeti kan nuti eegnu. Egaa walumaa gala waraanna kana akkaataan nuti itti ijaaraa jirru waraanni kun